Hashama akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan sinin jechuun jaaladhaa. Abiraamii Ruuttaadhaan isa dhumaa dhiifama gaafachuun barbaada. Baay'een keessanii qubaatti waamitii dhiifama gaafadhu irra deebi'itii naan jettanii anis immoo guyyaa har'aa qubaashii waameera. Ani fi markeen immoo kinoo waliidhaan dhunnee jirra yoo jedhullee dubbatee jira jechuudha. Haa ta'u malee balleessaa hojjechaa turee fi akkasumas immoo yakka hojjechaa turee fi gaabbee dhiifama gaafachuudhaaf jechuudha. Laphee cabaa qabaatee jechuudha. Haa ta'uyyuu malee isa biras gaaffiin akka jiru ishee biras gaaffiin akka jiru irraa ifaa jira jechuudha. Yeroo darbee argitanitti yoo ta'e ana bira rakkoo guddaatu jira yookiin immoo iccitii guddaatu na bira jira jedheetoo dubbatee ture jechuudha. Haa ta'uyyuu malee immoo gaalli kunii akka hin diigamnee fi dhiifamatu caala jedhaniitoo jiru jechuudha. Egaa markeenis gidduu isaaniitti rakkateetoo jira dhugaa dubbachuudhaaf hiriyaa hubataa akkana namaaf haa baay'isuu siniin jechuun jaaladhaa. Egaa ishiin yeroo ishiin dhuftutti maalidha kaamera qabattanii mana gaafa ishiin jettu waan sitti haasofnu qabnaa seeni mana jedhaniini mana gaa dirqamumaan seentee taa'itiin haasofnaa waliidhaan jennaan taa'us ni diddee dhaabbadheen man'aasaa natti dubbadha waan barbaaddan. Ani garuu immoo kanan dhufee fi waraqaa sanaa yoo irratti farramtan naa kennaa jedheen dhufee gaafa jettu isaaf miti. Ani immoo gaalli koo akka diigamuu hin barbaadu gaafa inni jedhuuni waan hundumayyuu xumureetoo jira. Ani fixeetoo jira waan anuuf duuba deebi'u tokkollee hin qabu gaafa ishiin jettu maaloo dhiifama naaf godhii yakkeera jedhe jechuudha. Mucaa keenyas waliin guddifanna jedhe jechuudha. Inni kun waa'ee mucaa kana jechuudha gidduudhumaan afaanii bahee dhugaa dubbachuudhaaf maleedhaayi. Ani hin beeku isa dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa sanaa booda dhiifama naa godhi gaafannee dhuunii hubadhu haasa'ii. Akkasumas immoo Ruuttaa murtoo kana maaliif fudhattee booda hin gaabbita waan booda gaabbitudha. Sitti dhaga'ama booda akkammaa kanan ta'u warri si duuba jiranii jabaadhu jedhanii boruu si duraa goruu danda'u. Ani garuu miidhamus atis hin miidhamtaa jedheen jechuudha. Abiraamii asirratti anattiyyuu jechuudha Ruuttaan akka miidhamtu sirritti dhannatti mul'ateetoo jira. Sababni isaa maaliidhaaf yoo jettaniittu ta'e Ruuttaan maatii jaboo ta'an obboleettii jabduu obboleessa jabaa ta'e tokkollee hin qabdu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Jabinni immoo yoo qabeenyaan osoo hin taane yaadaan sammuudhaan kan gorsee nama deebisu kan gorsaan nama faana ta'u jechuudha. Mucaa ishii eenyudha maqaan ishii Ermeellaa moo maal jedhamti? Ermeellaa miti maqaan ishii eenyudha obboleettii ishii ishiin jechuudha. Akkam akka isheen taate argitaniittu garuu namni baay'een koomentiidhaan waan arrabsee fi kaleessa viidiyoo qabattee dhumne hin beeku kan eddanii waayifii biraa deemee yoo isheen gadi gallakkiste malee jechuudha. Maaliif jennaan ani waayifii hin qabu waan ta'eef isa kana siniin jechuun jaaladhaa. Kanaafiyyuu qubaashii gaa'ela kana diiddee jechuudha. Maatiin ishii fedhii hin qaban haatis fedhii hin qabanii argitaniittu yoo ta'e yaada isaanii irratti inni obboleettii ishii faana dhufan jechuudha. Obboleettiinis akka yaada hin qabne dubbatteetti dhugaa dubbachuuf jechuudha. Ani akka Ruuttaan kuftu akka Ruuttaan boochu natti dhaga'ama jira jechuudha. Miidhamteetteeyyee wanta abbaa manaa ishirraa hin arganne waan tokko waan argattee hin qabdu. Kunuunsi ishiif ta'e hin jiru. Bakka yeroo kanatti kunuunfamuu yeroo kanatti jaalala dabarsuu yeroo kanatti waan baay'ee dabarsuu ture jechuudha. Isa sana hin arganne ishiin. Haa ta'uyyuu malee ammallee jechuudha. Abbuushis homaa tokko hin godhuuf Roobeelis homaa tokko hin godhuuf warra kana malees namni isaa ishee faana jiru hin jiran. Ishee harkaa isaanii amma qabeenya wayii waan tokko wayii nyaatanittidha jechuudha. Namni amma si harkaa waan tokko nyaatutti si gargaara malee gaafa si harkaa nyaatee quufe garagalee sin ilaalu jechuudha. Maaliif jennaan abbooliin qabeenyaa kaleessa nama baay'eedhaaf laachaa turanii gaafa isaan kufan gaafa isaan ijooman gaafa isaan immoo hiriyaa isaaniitiin dagataman argineerra waan ta'eef jechuudha.
hanga yoonaatti kan fide Ruuttaa gargaare amma ta'eyyuu wajjiniin ta'e hiriyoota Abiraamidha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf bukkee dhaabbatanii miidhamuun qabdu baqa rakkoon irra gahuun qabdu jedhaniitu jechuudha. Malee dhayi maatii ofii keessan nama tokko dhabde taanaan dhugaa ani baay'ee namatti ulfaata jechuudha. Isa kanadha ammallee maatii ishii bira tokkoffaa maatii ishii faana naraaramne walitti hin dhufne amma qaxxeettee maatii ishii bira deemti waan baay'eetu jira jechuudha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf akka shamarree tokkotti kaleessa galgala dan viidiyoo kana argee jechuudha akka waan kan goota itti yaadaa bulisa dhugaan siniin jedhana. An maalla dhibeen jechaa ture ganama kana jechuudha. Garuu nama waan taateef iyyaadda jechuudha. Egaa isa kanadha waan ta'amuun beekamu inni bu'aa ture jechuudha. Isa dhugumaa mimmaan buusee jechuudha biraa bu'aa ture jechuudha. Isa kanadha gaaffii qabdi dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Tokkoffaa mucaa gottotee fide sana abbaatti hin deebisne Abiraam. Eenyu bira jira mucaan sun? Ermeellaa bira jira. Ermeellaa faana iyyuu jechuudha ammallee wanta walirraa citan hin qaban. Isa kanadha jechuudha. Gaaffiin ishee guddaa. Akkasumas immoo boruudhaan dubartii akkanatti hin finne tammaanyinati yookiin immoo amanamummaa isa kamiin qaba. Inni tarrabaan jettuu fi inni gochaan natti agarsiiftu kan biraati jechaanii jirti jechuudha. Egaa asirratti immoo hiriyoonni Abiraam Ruuttaan hin dhiisu. Akkattiin namaa gala jechuudha. Akkattiin ammallee kinoo argatanii jirtu jechuudha. Markeen akkamitti akka Abiraamidhaaf gaddee jiru jechuudha kaleessa jechuudha. Sallachuuf biraa hin hafu jedhee dubbateera. Haa ta'uyyuu malee immoo amma yoomiittiyuu dubartii jala namni dhiirri hin deemu isa dhugaan siniin jedhana. Gaafatus ishiin diddeetti egaa jettee amma boruutti farramteetti naan kennitu taanaani rakkoo guddaatu sirratti uumama. Poolis xaabiyaa deemuu sitti ta'a. Akka ati poolis xaabiyaa hin deemne fansi kadhachaa jiran waraqaan na bira jira jechuudha markeeni. Farramanii kennuun baay'ee salphaadha jechuudha. Isa kanarratti immoo nu gowwoomsaa jiru mooyyuu of gowwoomsaa jiru naan galle jechuudha. Dubartiin tokko gaafa abbaa manaa ishee faana gargar baatu dhimmi qabeenyaan haasa'amu dhimmi qabeenyaan dubbatamu fakkeenyaaf jechuudha. An akka kootti jechuudha Abiraami zimmi jedhee karaa irratti iyyuu farramuu qabu. Bakka mana murtii deemee farramuu qaba jechuudha. Mana murtii deemee farramuu qaba. Eessarraa akka dhufe iyyuu waraqaan kun jechuudha. Maa jechuudha. Namni ko indaanqoo yoo qabaate iyyuu gurgureet gargareera ta'a. Naaf hin galle achirratti warri siniif hin galle dubbiin kun soba warri jettanii jechuudha. Fatanaadhuma qormaatuma qoraa jirti jechuudha. Kan ishiin jechaa turte iyyuu kunoo sitti dhaga'ama miti akka miree simmeetiin jechaanii turte jechuudha. Naanni boo'u jennaan inni ulfaata jechaa ture jechuudha. Isa kanadha inni biraa immoo jechuudha. Abbuu ishee fi Abeel kaleessa dhufaniitu jiru. Abbuu ishee gargaaraa yookiin immoo deeggaraa Ruuttaa ta'eetu jira. Haa ta'uyyuu malee Abeel waan baay'ee dubbate sanaan dura isaanitu naasa'uudhaan dhufiin dura waa'ee icciitii jechuudha. Icciitiin akka jiru beekamaadha. Isa dhugaan siniin jedha. Maaliif jennaani Abeelii waan dhugaa ta'e tokko irratti hundaa'ee dubbata jechuudha. Kana dura gaafa Maqidiin Abiraamiin mana kissii geessitee poolis xaabiyaa deemtee dhugaa akka ta'e bira gahamee intalittiin dhugaa akka ta'e dubbattee turte jechuudha. Ammas icciitiin kun dhugaadha jechuudha. Abiraam icciitii jiru akka Abeelitti himee hin beekama jechuudha. Garuu immoo ani akka kootti kan hin shakke ammas mucaadha. Akkamitti mucaa shakkitoo jettanitti immoo ta'ee yeroo jechuudha daanii fa'ii faana turtee dafanii haraaramaniitu dafanii Dubaay deeman. Abiraam gaafa Ruuttaanii garaatti baachuu ishiin itti agarsiiftee hospitaala geesse sana viidiyoo sana keessatti waan inni jedhe dhageessaniitu jechuudha. Yeroo irma azirru too Dubaay hin deemiin dura yeruma azirru ol jechuu yookiin immoo ol deebisuu jalqabe. Garuu erga Dubaay dhandhee immoo itti baay'ate jedhee dubbateera viidiyoo sana keessatti jechuudha. Viidiyoo sana gadi bu'aatii dhaggeeffadha akkas jedhee ture jechuudha.
Anammayyuu ta'eera taanaan icciitiin kun akka sababa ilmoo kanaan taane jechuudha. Dubbiin biraa akka uumamne jechuudha. Akka abbush jedhuttiyyuu ani icciitii jira jettan sana akkasin dubbattan hin barbaada. Boruuni wanta dhala kana miidhu akka hin taane jedheetoo jira jechuudha. Akka obboleettiin kee miidhamne yoo barbaadde ta'e jedheen Abeel akkashiin mallattoo hin mallatteessine godhi jedheen jechuudha. Ani kana gochuu hin danda'u jedheen jechuudha. Ani isaan garaatti gaaffii guddaa kanatti ta'e saba hundumatti gaaffii guddaa jabaa kan ta'e Abiraam waa'ee mucaa haasa'u. Waa'ee mucaa Abiraamii gaaf tokkitti dubbatu argitaniittu gaafa ashii faana araaramuudhaaf illee haasa'ullee jechuudha. Waa'ee mucaa haasa'u. Mucaa keenyaaf jedhii jedhee hin beeku Abiraam. Waa'ee mucaa haasa'u. Kaleessa duwwaa jechuudha. Bakka yalijaachiin bilaash jedheen jechuudha. Kana jechuun inafa jechuu miti deeggaruun kee jetteen jechuudha. Yeroo baay'ee gaafa isaanii mucaan guddisaa anis nan gargaara innis hin gargaara gaafa jedhanii dubbatanii Abiraam hin dubbatu waa'ee dhimma mucaa. Asirratti kun shakkii guddaa nutti uumeera dhalootattis uumeera jechuudha. Icciitii kana baadhee numan gara jireenya kootitti deebi'a jedhee akkasumas immoo yoo dubbate Abiraamtu dubbata malee ani hin dubbadhu ani icciitii namaa baasee haasa'uu hin barbaadu jedhe Abeel jechuudha. Ani immoo Abeelidhaan akkan jedhu jechuudha. Jalqaba isaarratti icciitiin kun akka inni bahu kan hin barbaanne jechuudha. Icciitii guddaatu jira maaliif jette. Anammaa kanaafi ruuttaan kiyyoo jabaa keessa akka hin galle dhugaan siniin jedha. Dhimma mucaa kanarratti ani kan hin shakke jechuudha. Akka har'aa akka hin taane boruudhaanii gaafa gargar baatee kottuuti mucaa gargaari gaafa inni ishiin isaan jette mucaan kan koomiti beenu diine inni dhandhaa dheene jechuudha. Namoonni baay'een akkas ta'aa jiru waan ta'eef jechuudha. Argitaniittu gaafa isaanii wal gahanii mucaan kan keeti jedhanii miidiyaa irratti dhufanii DNA taasifamu mucaan kan ebeluuti akka jedhamu jechuudha. Icciitiin kanaa olii immoo maalidha? Isa dhugaan siniin jedhe bakka waanuma haaraa ta'e tokko wayii waan nutti dhagahamu yookiin immoo waan yaanne waan hin qabneefi isa kanadha inni mujee dheeraa boru dubbii tokko akka hin finne rakkoo guddaa keessa seentu jedhee achitti isa dhiisee biraa sokkee jechuudha. Bushee gaa'ee ani hin beeku siniin jechuun jaaladha yeroo isaatti hin baa jedhameera. Teenyee heenna teenyee ruuttaa garuu yaada jijjiirradha.